haga kamsaatti waan hojjennu viidiyoo hojjenna namoonni manni isaanii yookaan sooshaal miidiyaa kanarraati hordoftoota gurguddaa qaban akka isaan namni nuti barbaannu baay'ina namaa osoo hin taane namoota ani saba kanaatiif ani ilma saba kanaati jedhan kophaa barbaanna jaroota sanaa wajjin soo namoonni asirra jirtan rakkoo gola keessan keessatti mul'ate sana guyyaa sana maqaan akkas bakka akkasitti kanatti aga hararge kan harargeen kaazima harargeen takka hin argan harargee dhiisi Mustafa harargee dhiisi harargeef kan baaleen dubbatina maaliif harargeef kan baaleen dubbatina isiniin jedha rakkoo hamtu ulfaattuun harargeef baalee keessaa amma jirtu humna nama hundumaa olta akka hin dubbannetti garuu maaliif gadi qabame beektu maqaas maalee jedhu fidanii itti uwwisanii jiru garuu miti akkuma isa moyyaaleetti asii daangaa irratti ta'e hojii mootummaan hojjetatu gaafa Iyyoobiin mormataa warra Bilishaangul kun kutanii shukkaa isaan ittiin kutan mootummaa dhaqee itti laate ofiisaati namni hin beeku waan harargeedhaaf waan baalee dhugaansaa dhaga'amuun baay'ee ulfaata baay'ee matakkal informationii muraasa kan kaleessa ta'een dhaga'ee matakkalitti namoonni mana hidhaa keessa jiran akka Birbirsoofaa mana hidhaa keessa tuulamanii akka jiran rakkoo hajjechaasuu kanneessaa hin dhageenye yoo quba qabaatte natti himi Birbirso natti himi sanantiniin jedha so rakkoo badduu kan baaleedhaatiif kan argee arguun hin ulfaata hubatanii arguun hin ulfaata because akka inni itti isaaniin gidirsuu barbaadu akka namaan galletti waan ta'e kanaaf namoonni jirtan kun hundumtuu kams galgala kan wal arginuuf daqiiqaa sadiif kutaa hundumaarraati yaada fudhachuudhaati namoonni waa'ee kaftaamuudhaa si eegaa jiru boona wanta na sirriitti dhaga'uu barbaadu so ni waan dandeenye sagalee uummataa ta'u uummatarraati dhaabnaan ni haajaa biraa waan qabnu hin qabu so itti fufi boona boona argattee yoo argattee tatee itti fufi Haye ulfaatu gara deema. Kaftaamuun dhalataa raachoo barreessati. Raachoo barreessaa namni darraa namni wallaalu hin jiru. Nagaamu amma? Nagaama itti fufi. Nagaama? Sagaleen kun nagaama? Nagaama itti fufi boona ni nagaama. Nagaamu? Ni nagaama boona itti fufi nagaama. Haye nagaama? Haye kaftaamuun dhalataa raachoo barreessati. Raachoo barreessa namni darraa wallaalan jiru. Kaftaamuun dhalataa raachoo barreessati. Raachoo barreessa namni darraa namni wallaalan jiru. Erga ajjeesan harka irraa muranii harka mirgaa irraa muranii horii isaa ittiin uffatanii galan. Eessatti marraa beetee itti galan. Kun taatee bara darbe. Ji'a adoolessaa keessama kan ta'e taate suni deebii haaluma wal fakkaatuun taateewwan kun taate ganda warree ulaa keessatti ta'e nama maqaansaa Taaddisee Nugusee jedhamu akka Derejjii Amaaratti mormi isaa qalamee jechuudha. Dhalataa ganda warree ulaa Taaddisee Nugusee nama jedhamu haaluma taatee Derejjii Amaaratiin taateen irratti raawwatame. Kanaaf taateewwan garaagaraa kana qofaa miti kan iji kameeraa arge. Kan biraa isni kunillee faannuuf haa jennuuf sababa haa goonu nama Bashir Birruu jedhamus magaalaa maatii fi firoottan isaa iddoo jirutti guyyaa tokko reebicha halkan tokko irratti reebaa bulanii magaalaa iddoo fira ijoolleen jiranitti fidanii uummata duratti ajjeesan. Taateen kunis taatee ana darraati. Inni biraa taateewwan haala wal fakkaataadha. Ijoollee namoota lama nama maqaan isaanii
Setiyee dhalataa ganda deenyuu beensoti abbooyyee biyya bulchuun ajjeefame. Dhagahamaa jiraa? Sirriitti dhagahamaa jira. Kana hundumaadhaa araddaa tokko keessatti qe'ee warra tuulamaa Salaale keessatti biyyattii gadhaabuu keessatti qooda guddaa qabu keessatti ilmi namaa saree gadii taate. Biyya namaatti sareen iyyuu kabajaa qabdi. Jaalalli saree iyyuu jira. So waan har'aadhaa asumatti dhaabbanna. Sababni asitti dhaabbannuu fi ammas wanti nan daa boonaan ni xumurtaa. Sababni nuti asitti dhaabbannuuf waasinitti himuuf yaada yookaan waan qe'ee keessan jiru hundumaadhaa kan nuti diteelii irratti mari'annu. Hagayya 21 akkamitti akka kabajnu nuyyuu walitti hin beekna akkasa. So akkuma wal ijaarree jirutti namni kamiyyuu nama walii taatee haa ijaaru. Morma keenyaa fi mormannaa takka kan gadafee ijibbaata falmannaa. So roobii kan nuti wal arginuutii fi gaaf 13 araddaa TikTok kanarraati dubbannee dhiisuu qophaa miti. Ani yaada kiyya har'aadhaa kanarratti kanan goolamuu fi mormaa taarikuu kabayyoo gujiitti kan irraa fudhanii abalaatti araddaa isaanii keessatti fannisan. Kuwwalloon namticha fannisanii qaama mormaata isaa irraa kutan. So kuni guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo hagayya 20 takka. Hagayya 20 takka jechuun guyyaa itti gaafa Ejji Amaaree irraati dharraatti morma isaa irraa gatan sana. Araddaan keenya qe'een nuti irratti guddanne, qe'een nuti irraa nyaannee guddanne, darraan Asaffaa Kuushiin waan isheen goote beektu. Waa'ee Asaffaa Kuush kophaatti innis sababa biraaf innis moojii boo'ichaan erginaa. Kanaatii fi yaadannoon keenya warra kan mormi Oromoo eessattuu cite morma kooti warri jettan ofuma keessaniiti. Waan araddaa keessan keessa jiru naakaa. Roobii kan wal arginuuf gaaf 13 kan wal arginuutiif qophiin keenya hagayya 21 maal akka ta'e miidiyaa hundumaan iyyuu walitti. Pilaatfoormiin kun akka haal dureetti kan nuti afaanitti walii baafan lafatti moo kan wal hijaaru. Yaadni koo har'aa kanumaatiin xumuramee roobii akka wal arginu warri dandeessan irratti hojjedha. Roobii galgala gaaf 13dha. Maree akka qabnu warri dandeessan viidiyoo hojjedhaati irratti roobii wal arginu. Rakkoo araddaa keenya keessaatti dubbatan. Rakkoo araddaa keenyaa dubbatannee isa rakkoo nurraan geessiseetiin morman. Qoba qobaa yoo deemne qoba qobaa nyaatamne dul. Warri dandeessan waan wal fakkaatuun itti gabbaan morma keenyaaf morman ijibbaata hamma dhumaatti falman. Kana moo isinitti meera namtichi morma isaa keetti citee fannifame kun akka obboleessa keessanitti isinitti arga. Akka nama wajjin gadameessa tokko baatanii. Yoo kana ta'e Oromummaan keenya waan hundumaa dursee argama. Harargummaan keessin cinqu, Wallaggummaan keessin cinqu, Tuulamtummaan keessin cinqu, Boorantummaan keessin gujoomni keessin cinqu, Arsoomni keessin cinqu, Oromummaa qofaatu si dhiphisa. Oromummaan kan sitti dhaga'amu ta'ee araddaan hundumtuu araddaa keedha taanaan immoo garbummaa badduu kana hundeedhaan buqqaasuu dandeenya. Bar dhagaa duwwaa miti kan harkaa qabnu. Dhagaa duwwaa bar harkaa qabnu iyyuu keessa baan. Dhagaa qofa miti kan argaa. Dhufnee itti galle morma dhabu. Kanan isiniin jedhaa yaada yoo qabaattan inboxii naa godhaa. Araddaa keessan keessa taatee jiru hundumaa keessumaa Iluu Abbaa Boor, Harargee, Walloo, Matakkal,
Arsii, Horroo Guduruu Wallaggaa, Lixa Oromiyaa, Qelleem, qixxoota jirtan kana hundumaa rakkoo jiru hundumaa quba qabdu. Kotta. Nutu waliin diduu qabu. Nutu waliin dura dhaabbachuu qabu. Ulfaadhaan siniin jedhaa yaada kiyyaani goolabeeraa. Boonaan daqiiqaa tokkittii fudhattaa Habiigoon waan har'a dubbanne kana cufta. Boonaan jalqabarra daqiiqaa tokko fudhadhuuti daqiiqaa tokko gidduutti waan jettuudhaatiin cufi kanarra. Boonaan hin jiru Habiigoo xumur. Tole Daani gaafilee jalatti gaafataa turan argaa ture soo isa rispoonsii godhaa jechuudha. Inni jalqabaa guyyaa agee argaa turre isaa sadii jalqabna garuu sagantaan gaafsanii hagam akka dheeratu waan hin beekneef sa'a lamaaf walakkaa irraa jalqabna. Lamaaf walakkaa irraa jalqabnee hagam akka nu deemsisu yeroo san kan murteessinu ta'a jechuudha. Lammaffaani profaayilii kana eessa argannaa jettaniittani hunda keessaniif teelegiraamaan kennuu sababii hin dandeenyeef feesbuukii kara deemaa jalatti poost gochuudhaaf yaalla yoo ammumarraallee ta'e jechuudha. Akkuma asii baaneeni feesbuukii kara deemaa irratti poostiin ta'a. Akkuma argaa jirtan feesbuukii jalatti illee poost gochuudhaaf jechuudha. Plus profaayilii godhachuuf illee kan ta'utu jira. Lammaffaa ammoo tishartii eessaa argannaa kan jedhaa jirtanii amma irratti maxxansinee wanna gochuu hin dandeenyu garuu waan amma akka maxxanfamuuf asirra godhameeru kana kwalitii gaariidhaan poostiin goona wanna irratti gruuppii feesbuukii kara deemaa irratti achirraa buufachuudhaan akkanatti tishartii hojjechiifachuu hin dandeettanii jechuudha. Haga haala biraa mijeessinuu fi furmaanni jiru kana sababii ta'eef jechuudha. Sanaan ala maal goonaa kan jedhu mari'ataa bilcheessaa waan afaan qofa hin taane waan lafatti gadi buusuu dandeenyu hunda qabannee isinitti hin dhufna. Waa takka haa hubannu kana hunda yeroo goonu jechuun hundi keessanuu akka qara isiniin jedhee feesbuukii kara deemaa jalaa dhaxxanii akka masiibaaniin argachuu hin dandeessanii jechuudha. Waa olii dhaamna Oromoo. Sirni amma jiru kun akka hunda keenyaaf hin taane tokkoo keenya akka ajjeesaa jiru hundi keenya argaa jirra. Hin beeknallee. Akkanatti itti hafuufuu kan jedhu yoo waan biraa waan godhu dhabe mormii Oromoon mormataa jiru. Mormi kiyya cituun dhaabbatu jedhee ka'ee jiru kana dura dhaabbachuu dhaabsisuu danda'u qaba. San booda Oromoon maal godha? Oromoon hin beeka waan godhu. Akkamitti ofirraa kaasa hin beeka Oromoon akkamitti sirna isa nyaataa jiru kan akkamitti akka ofirraa kaasu waan hunda hin dubbannu sababii ta'eef jechuudha. So kan qaamaan wal bira jiru qaamaan walaa jabeessinu kan walirraa fagoo jirrullee quba walaa qabaannu hunda dura sammuu keenya qophii goonee ingoonaa itti agarsiifnaa ijibbaata falmannaa kunnuuf haaraa miti kaleessa goonee agarsiifneerraa waan jedhu sammuu keessan keessatti qabadhaa. Agayya 21f qophii taasisuu qabnu hundan goonaa isinillee waan dandeessaniin godhaa. Kanuma jennaa halkan gaarii qabaadhaa turtii gaarii isin hundaaf haa ta'u. Yaada qabdan hin booksinaa godhaa harraawwadhee warri halkanii halkan gaarii warri guyyaa gaarii akkuma Habiigoon jedhe saayitii lamaaf walakkaatti roobii galgala wal argina. Kutaa Oromiyaa hundumaa keessa namni jiru ni dhaggeeffata. Akka itti jirru walii keenyatti man. Wal malee hoomaan qabu walii keenyatti man.
Nasii dhiiga sinnaa dhiiga. Walii keenyatti himan. Akka itti jirru walitti himan. Kan qe'ee baay'ee ani beeka. Kan qe'ee Oromiyaan immoo bal'oodha. Qe'ee quba hin qabnetu jira. Kanuman isiniidha. Kanuman isiniin jira. Hagayyi 21 yeroo itti jibbaata falman. Tarkaanfii keenya jalqabaa moo morma keenyaaf mormannaa jibbaata falmannaa ittiin tarkaanfii keenya eegalla akkuma Abiigoon jedhee fuula sooshaal miidiyaa feesbuukii kiyyaa irratti isiniin gadhiisa. Tarkaanfii jalqabaadhaa eeggacha kan nu eeggannu sodaadhaatiin osoo hin taane bu'aa buusuutu nurra jira. Saba keenya warra nuuf jecha waan hundumaa dhabeetiif jireenya jiraachuu qaba. Ulfaadhaa. Isiniin jedhaa ani fixee isin waan jettan dhaamsa yoo qabaattan inbox naa godhaa. Waan araddaa kanaa kanan beekaa qe'ee kanatti warra jettan inbox naa godhaa. Roobii dhuftu galgala sa'a 3 irratti dilbata wixata kibxata roobiyaa. Roobii dhuftu galgala sa'a 2 walakkaa irratti maree yeroo dheeraa fudhatuuti. Maal gochuu akka qabnu gaaf sana murtoo isaa isinitti himnaa. Nagaatti jiraadhaa ulfaadhaa hundumti keessa.